Arkaana salaataa kenna erga eegalleetiin itti seenne booda wantoota salaata keessa guutamuu qaban wantoota yoo isaan badan salaatni kenna badutu jiru. Wantootni kunniinis inshallah wantoota armaan gadiitii waa'ee kanaa bal'inaan tokko isaatiin ilaalla. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان صلاة جتوني جلقب جتي أركان جتو دانودا توكوتي سا ركني جتو مالي دا أتوبا جتو هي كان سامال جتو أتوبا لي صلاة جتو أتوبا لي صلاة يكان أركان صلاة جتون أكا شريعتي وانكميتي وانتوتا صلاة كيس دلقمان وانتا دقتاني تأي يو بيكا ديسان salaatni nama guutuutti nama jalaa baduudha. Waan yoo dagataniillee dhiisan takki yoo beekaanillee dhiisan salaatni nama guutuutti nama jalaa badduudha jechuudha. Akkasumas wantoota arkaana salaataa jedhaman kana sujuudni sahwiidha yookaan sujuuda daguu ka jedhamu namaaf qurcuu yookaan namaaf deebisuu hin danda'u. Wantoonni kunniinis wantoota armaan gadiiti. Arkaanni salaataa yookaan utubaaleen salaataa 14. Wantoonni 14 kunniin illee tokkoffaa alqiyaamu ma'al qudrati. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Dandeettii wajjin dhaabachuu jechuudha. Kana jechuun maali? Namni dhaabachuu danda'u dhaabatee salaatuu qaba jechuudha. Namni dhaabatee salaatuu danda'u taa'ee salaatuu hin qabu jechuudha. Kuni salaatota lamatti qoodama. Salaanni waajibaa ni jira. Itti aansee salaata sunnaa yookaan salaata fardii ka jedhamu, salaata naflii ka jedhamu jechuudha. Salaata waajibaa keessatti namni tokko yoo salaatu dhaabatee salaatuun dirqama. Osoo dhaabatee salaatuu danda'u yoo kataa'ee salaatu ta'e salaanni isaa ni bada. Namni dhaabatuu dadhabe garuu namni dhaabbateetiin salaatuu dadhabe taa'eetiin salaatuu danda'a. Yoo taa'ee salaatuu dadhabe ciisee salaata. Yoo ciisee salaatuu dadhabe kallattiimaan adeemsumaan wantoota birootitti adeemaa jechuudha. Kanaaf jalqaba namni dhaabatee salaatuu danda'u dhaabatee salaatu. Yoo dhaabatee salaatuu hin dandeenye hin taa'a. Akkuma amma dubbanne yoo taa'uu hin dandeenye cinaacha mirgaa irratti ciisaa. Yoo hin dandeenye sanillee akkuma isaa toletti taa'ee salaataa yookaan qalbii isaa keessa akeekaa jechuudha. Akkaataa salaataa kana qalbii isaa keessa oofaatiin deema. Kun salaata waajibaa yookaan salaata dirqamaa keessatti. Salaata sunnaa keessatti garuu namni dhaabatee salaatuu danda'u taa'ee salaatuu ni danda'a. Namni dhaabatee salaatuu danda'u taa'ee salaatuu ni danda'a. Garuu as keessatti maalidhaa? Ajrii walakkaa argata. Ajrii guutuu hin argatu. Fakkeenya salaata sunnaa keessatti osoo ajrii 50 argatee rabbiin meeqa isaaf kennaa? 25 isaaf kennaa jechuudha. Maa jennaan salaata sunnaa keessatti osoo dhaabatanii salaatuu danda'an yoo kataa'anii salaatan ta'e ajriin maalidhaa? Alan nisfi minal fardi. Walakkaa kawaa salaata waajibaa keessatti argatanii san argatuu jechuudha. Asitti wanti beekamuu qabu maalidhaa? Namootni gariin dhaabataniitiin salaatuu dadhabne jedhanii taa'aniitiin salaatanii. Wanti asiin beekamuu qabu waan tokko jira. Sirrii wanti hubatuu qabdan. Innis maalidhaa? Salaata kana ka dhaabannee salaatuu dandeenyu dhaabannee finna. Waan dhaabataniitiin dhaabbatatti fiduu dandeenyu dhaabbata finna. Fakkeenya namni tokko lukatu dhukkuba sujuuda fa'a hin danda'u, ruku'a fa'a akka shari'aan bu'i jedhu sanitti bu'ee hin danda'u lukatu dhukkuba. Garuu dhaabateetiin Allahu Akbar jedhee salaata seenuu hin danda'a. Akkasuma dhaabateetiin salaata kana faatihaa fa'aa qara'ee waan dhaabatatti hojjetuu ni danda'a. Namni akkana dhaabateetiin dalagaa kana hojjetuu danda'u, dalagaa dhaabbatee hojjetuu danda'u kana dalaguu danda'u kana taa'eetiin dalaguun sirrii mitii jedhani. Kanaaf waan dhaabatee fiduu danda'u dhaabatee fida. Waan dhaabatee fiduu dadhabe teessumatti adeemaa jechuudha. Wanti adda baaftuu qabdan iddoo kanatti kana. Lammaffaa takbiiraa ihraamaa jechuudha. Jecha Allahu Akbar jedhu san jechuudha. Takbiiraa ihraamaa jechuun jecha Allahu Akbar jedhan sanidha. Innis Allahu Akbar jedhaniitiin salaata itti seenuudha. Namni tokko salaata yeroo seenu maal jedhee itti seena? Allahu Akbar jedhee itti seena. Allahu Akbar jedheetiin dhaabatatti itti seenuu qaba. Asitti amma dogongora guddaa tokko jira. Innis maali? Namoonni hedduun imaama jilbarra jiru yookaan imaama sujuuda irra jiru yookaan imaama sujuuda irraa ol jedhee jiru attayyaata irra jiru yeroo dhaqqabatan akkaataa dogongoraa tokko itti seenu. Innis maal godhu? Takkatti imaan harka ol qabanii Allahu Akbar jedhanii jilba qabatanii.
takbiraa ihraamaa kana ni dagatanii jechuudha. Salaan isaanii ni bada. Maal gochuu qabanii? Jalqaba harka isaanii ol qabanii Allahu akbar jedhanii salaatatti seenanii. Achi booda Allahu akbar jedhanii deemanii jilba qabatan yookaan deemanii sujuudaaf lixan yookaan deemanii iddoo imaamni jiru san dhaqanii jechuudha. Malee takkatti himaan Allahu akbar jedheetiin namni dalagaa tokko itti seenee jilba qabatu yookaan ammoo sujuudaaf deemu salaanni isaa dogongoraa jechuudha. Iddoo kanatti namoonni hedduun dogongoraa jiranii waan kana namoota hedduufillee hima. Dogongora guddaadha. Inni sadaffaan suuraa Faatihaa qara'uudha. Qiraa'atul Faatihati. Suuraa Faatihaa qara'uudha. Suuraan Faatihaa yoo beekamaadha. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin Ar-Rahmaan Ar-Rahiim ka jennu sanii isa namni kophaa salaatu yookaan munfaridee ka jedhamu imaamni illee namni namatti hidhatee salaatu yookaan ma'muuma ka jedhamu kunniin martuu dirqamaan Faatihaa kana qara'uu qabaa jedhan ulamaa'iin. Wayin kana fi khilaafun fi al-ma'muum qara'aniitiin salaatuu qabanii jechuudha. Suuraa Faatihaa kana qara'anii salaatuun yeroo lama dirqama namarratti hin ta'uu jedhan. Dirqamni isaa yeroo lama namarraa kufaa jedhan ulamaa'iin. Tokkoffaa imaama rukuu'a irra jiru yoo salaatatti seenne yeroon nuti dhufnu imaamni rukuu'a yookaan jilbarra jira. Allahu akbar jennee itti seennaa achi booda Allahu akbar jennee jilba qabanna. Yeroo kana Faatihaan dirqamaa miti. Rakaa sanillee dhaqqabannee jirra. Faatihaan dirqama nurratti hin ta'u. Iddoo kana hubatuu qabdan. Namoota hedduun dhiba iddoon kuni. Lammaffaa yeroo nuti salaatatti seennu imaamni rukuu'a buutti yoo dhiyaate fakkeenya yeroo nuti Allahu akbar jennee itti seennu imaamni ghayril maghduubi alayhim waladdaalliin jedhee takkatti himaan aamiin jedheetiin jilba qabate. Carraa imaama wajjiin dhaabanneetiin Faatihaa qara'uu hin arganne. Maal gochuu qabnaa? Imaama hordofneetiin Faatihaa keenya san dhiifnee imaamuma wajjiin jilba qabannaa jechuudha. Akkasii iddoo kana wanti hubatamuu qabu wanti cimaan isa kana hubadhaa. Ittaansee afraffaani rukuu'a bu'uudha yookaan ar-rukuu ka jedhamu. Rukuu'a bu'uudha. Rukuu'a jechuun yaa'u beekamaadha. Adeemsa salaata keessa jilba qabatuuti. Namoota hedduu rukuu'aa fi raka'aa ka jedhu kuni wal jila harkaadha. Rukuu'a jechuun adeemsa salaata keessa jilba qabachuuti. Raka'aa jechuun ammoo dhaabbii takkatti salaata keessa dhaabatan sani. Dhaabbiin tokkochi ka Faatihaa qaraan of keessaa qaba, rukuu'a of keessaa qaba, rukuu'a irraa of jechuu, sujuuda of keessaa qaba, sujuuda irraa ol jechuu. Dhaabbiin takkattiin salaatan sun adeemsa kana mara deemaniitiin ka salaatan sun dhaabbiin takkattiin maal jedhamti? Raka'aa jedhamti. Rukuu'a jechuun adeemsa jilba qabachuuti. Rukuu'ni sirriin akkaataa armaan gadiitti bu'uudha. Tokkoffaa dugda diriirsuudha. Dugdi namaa diriiraa ta'uu qaba. Lammaffaa mataa gad osoo hin buusin bu'uu qabani. Sadaffaa mataa isaa odoo ol hin kaasin bu'uu qaba. Mataa isaa namni gariin mataa isaa samii ol dhaabeetiin rukuu'a bu'a. Sirrii miti kuni. Afraffaa mataa giddu galeessatti diriirsuudha. Osoo gadillee hin buusin osoo olillee hin qabin giddu galeessatti diriirsuudha. By the way ija keenyaan iddoo sujuudaa ilaalaa harka keenya addaan bal'isneeti yoo jilba ka qabannu ta'e rukuu'a sirrii ta'e ni buuna. Harka keenya addaan baasneetiin jilba qabachuu qabna jechuudha. Sujuudni sirriin rukuu'ni sirriin ka shari'aan itti ajaju kana biyyi keenya sallallahu alaihi wasallam irraa dhufe isa kanaa jechuudha. Inni shanaffaani arraf'u minhu rukuu'a irraa ol jechuudha. Rukuu'a irraa ol qixxaa'anii dhaabataniitiin ol jechuu barbaachisa. Namni gariin rukuu'a irraa akkuma ol jedheen fiigeetumaan sujuudaaf lixa. Sirrii miti. Rukuu'a irraa erga ol jedhee booda maal ta'uu qaba? I'tidaala ta'uu qaba. I'tidaala jechuun maali? Ol qixxaa'iitiin qaxxii jedheeti ol dhaabatuu qaba. Kana wanti namni hedduun dogongoraa jiru. Dugdi yeroo rukuu'aa diriirsuun osoo waliin dhaabatiin sujuuda bu'uu dhabuudha. Dugdi yeroo rukuu'a buune sun diriirsuun maal ta'uu qaba? Qaxxii jedheeti ol dhaabatuu qaba. Yoo akkas hin ta'in ammoo maal ta'a? Dogongora ta'aa jechuudha. Eeggatuu qabna sirriitti. Ittaansee jahaffaani as-sujuudu alal a'daa'i sab'ati. Qaamota torban irratti sujuuda bu'uudha. Qaamota torbaniin sujuuda bu'u. Qaamota torban ka jedhamani tokkoffaan harka yookaan shanacha lamaanii, lammaffaan quba miilaa lamaanii. Waliin meeqaa? Afuri. Ittaansee jilba lamaan walitti meeqaa? Jaha. Ittaansee torbaffaan kallacha yookaan mataa fi funyaan wajjiin sujuuda bu'uudha. Walitti meeqaa? Torbaa jechuudha. Funyaan iddoo kanatti amma iddoon namoonni hedduun dogongoraa jiran ka sujuudni isaanii illee dogongora ta'aa jiru iddoo kana. Funyaaniin sujuudan bu'anii. Funyaan isaanii sujuuda lafarraa ol jedhee jira. Sirrii miti kunillee. Funyaan keenya maal tuquu qaba? Lafa tuquu qaba jechuudha. Sujuudni sirrii ta'e kan akkaataa sadii of keessatti qabateedha jedhan ulamaa'in hadiisa nabiyyi irraa sallallahu alaihi wasallam. Tokkoffaa irree harka isaa lamaan kana
irree harka isaa lamaanii kana maal godhuu qaba? Cinaacha isaa irraa fageessuu qaba. Irree jechuun beektanatti fakkaata. Cinaacha isaa cinaachallee qaama hin beektanii afaan Oromooti. Cinaacha isaa irraa fageessuu qaba. Ittaansee shanacha harka lamaanii lafaan gahuudha. Shanachi isaa lafa gahuu qaba, lafa tuquu qaba. Namni garii harki isaa hin hooqaa maal godhaa garanaa naannessaa akkasi qabuu jira. Sirrii miti. Lafa tuquu qaba, lafa diriireetiin lafa gattu'uu qaba. Inni sadaffaan maaliidha? Ciqilee isaa lafarraa ol qabu. Akka sareen ciiftutti ciisuu hin qabnu. Ciqilee kenna maal gochuu qabna? Lafarraa ol qabuu qabnaa jechuu. Inni torbaffaani arraf'u minhu sujuudarraa ol jechuudha. Sujuudarraa ol jechuu. Erga sujuuda bu'anii sujuudarraa ol jechuu barbaachisa. Erga ol jennillee maal ta'uu qabna? Xiqqoo turree suuta turreetiin aguma xiqqoo haga zikrii jennu turree ol jechuu qabna. Jarjaruu hin qabnu. Inni saddeetaffaani wal jalsatu bayna sajdateeni. Jidduu sujuuda lamaanii taa'uudha. Jidduu sujuuda lamaanii taa'u. Yeroo rabbi ighfirlii jennu san jechuudha. Akkasii yeroo rabbi ighfirlii jennu san teennee zikrii kana jechuu jarjaruu hin qabnu jidduu kanatti illee. Inni saglaffaan maalidha? Xumaaniinaadha. Xumaaniinaa jechuun maalidha? Dalagaa salaataa hunduma keessatti osoo hin jarjarsiin suuta jedhaa takka takkaan salaata kana suuta jedhaa oofuudha, salaatuudha. Namoonni gariin ka jarjarsu jira. Hagamitti akka faatiyaa qara'ee, hagamii akka jilba qabate, hagamii akka jilbarraa ol jedha rabbi isaa beeku. Jarjarseetiin bira dabarsa. Wanti akkasii sirrii miti. Salaata keenya balleessa. Salaanni akka harraagessa bishaan dhuguutitti gadi jedhaa ol jedhaa gadi jedhaa ol jedhaa qannir jedhan kun sirrii miti shariyaa biratti. Shariyaa keessatti fudhataman qabaatu. Suuta jechuu qabnaa jechuudha. Xumaaniinaa ka jedhamu isa kanaa jechuu. Salaanni akkasii hin salaatamin fudhatama hin qabaatu. Namni tokko nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam biratti akkasii salaate. Nabiyyiin hin salaanne itti deebii salaatee jedhaniin. Kanaaf of eeggannoo guddaa qabaatu qabnaa jechuudha. Kurnaffaani tartiiba. Tartiiba kana akkaataa tartiiba isaatiin deemuu qabna. Jalqaba faatiyaa qaraanaa Allahu akbar jennaa faatiyaa qaraanaa achi booda faatiyaa booda ruku'arraa ol jedhanii achi booda sujuudarraa ol jedhanii achi booda jidduu rabbi ighfirliidha. Tartiibaan deemuu qabaa jechuudha. Dalagaan kun yoo tartiibaan hin deemini aboo kanatu natti tole hadha sujuuda natti tole jedhee jalqaba yookaan sujuuda buu ta'e salaanni isaa sirrii hin ta'u jechuudha. Of eeggatuu qabna. 11ffaan at-tashahhudul akhiiru. Tashahuda yookaan attahiyyaata xumuraa jechuudha. Tashahuda jechuun attahiyyaata. Attahiyyaata xumuraa kana qara'uudha. Attahiyyaanni hedduutu jira. Hedduudha. Kanneen keessaa inshallah hadhaan tokkochuma qofa isinii fida. Yeroo biraa inshallah isinii dhiyeessa. Attahiyyaata akkaataa armaan gadii kanaan qaraana. Innis maalidha? Attahiyyaatu lillaahi wassalawaatu waxayyibaatu assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات وكان تشهد جدامو إذا كان جدّو إن شاء الله فيديو واي تشهد وكان التحيات والقبة أدتي waa'ee isaa takka takkaan inshallah bal'isneetiin wajjin ilaalla. Ammaaf bira haa dabarru. Attahiyyaata kana attahiyyaata xumuraa qara'uudha jechuudha. Attahiyyaata xumuraa qara'u. Ka jalqabaa dirqamaa miti. Dirqamaa waajibaata salaataa keessaa isa tokko garuu arkaanaa miti jechuudha. Ka xumuraa ammoo maalidha? Arkaana. Namni tokko yoo dagate salaanni isaa kabadu ka xumuraa. 12ffaani tashahuda xumuraa kana qara'uuf jedhaniitiin fi salaama baafachuuf jedhanii taa'uudha. Wal juluusu lahu. Tashahuda xumuraa kana qara'uuf jedhanii akkasuma ammallee salaama baafachuuf jedhaniitiin taa'uudha. Yaa'u beekamaadha. Teessuma ta'aniitiin qara'amaa, iddoo ta'anitti qara'amaa, ta'anii qara'uu jechuudha. 13ffaani nabiyyi irratti sallallahu alaihi wasallam salawaata buusuudha. As-salaatu ala nabiyyi ka jedhamu jechuudha. Salawaata akkaataa hedduudhaan buufamaa. San keessaa inshallah amma tokkocha qofa isinii himaa. Innis اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أكاتا هدو الآن صلوات بوفنا. أكاتا هدو كان كيسا فلانيتين كانوف ميجاتين كانوف تولين كدن دينين صلوات بوسو دن دين ناجيشو. Dirqamaa miti. Akkaataa kanaan baradhee jedhaniitiin nama jeequun hin barbaachisu.
yaa'u akkaataa hedduutu jira. Akkaataa hedduu kana keessa namni kamuu ka barbaadeen jechuu danda'a. Kana biyyi irraa dhufeen jechuu. Kana biyyi irraa dhufeen akkaataa barbaadeen jechuu danda'a jechuu. Inni 14ffaa fi inni xumuraa at-tasliimataani. Salaama lamaan baafachuu. Akkaataan itti baafatanillee akkamii? Assalaamu alaykum wa rahmatullah gara mirgaatti achi garagalanii. Ammallee assalaamu alaykum wa rahmatullah gara bitaatti achi garagalanii. Yeroo garagalan kana jedhaatiin jecha kana jedhaa mormaa fi fuulaan kallattii mirgaatiin eegalanii mormaa fi fuula keenya achi garagalchinee kallattii mirgaatitti achi booda mormaa fi fuula keenya achi garagalchinee kallattii bitaatitti salaama kana jechuu qabnaa jechuu. Akkaataan salaamni itti jedhamu akkaataan sirriin isa kana. Namoonni gariin ka dogongorantu jiru eeggatuu qabna. Iddoolee kanneen sirrii eeggatuu qabna. Of eeggannoo guddaa nu barbaachisa. Yeroo salaama baafatanii xumuran yeroo salaama baafatan namni garii akkam godha harka isaa ol facaasa. Salaamu alaykum wa rahmatullah jedha harka isaa akkana ol facaasa. Inta wanti akkasii dhorgamaadha jibbamaadha. Inshallah fuuldura ni barannaa wanti akkasii salaata keessa jibbamaadha. Akkas gochuu hin qabnu jechuudha. Nabiyyiin sallallahu alayhi wasallam akka farda dammaqeetitti namni garii harka isaa akkas godhaa jedhani. Akkas gochuu hin qabnu. Nabiyyiin waa irraa dhorganiif jechuudha. Salaama baafatu kana keessatti illee jechi tokko ni jira. Hadiisa Abi Daawud Waa'il ibn Hujr irraa odeeffame keessatti Nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam kallattii mirgaatti yeroo garagalan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jedhan, kallattii bitaatitti ammoo assalaamu alaykum wa rahmatullah qofa jedhanii jechaadhaan odeessee jira. Jecha wa barakaatuhu jedhu kana dabaltiin kallattii mirgaatti yeroo garagalan salaamanii baafatanii jecha agarsiisa. Hadiisni kun ulamaa'iin gariin daciifa jedhaniin, ulamaa'iin gariin sayyiha jedhaniin, ulamaa'ii jidduu khilaafatu jira. Kanaaf namni tokko osoo barakaatuu itti dabalee ka salaamallee kan baafatu ta'e waan dogongoraa dalagee waan badii dalagee jenneetiin mormuu qabnu. Akkasii ulamaa'iin caalatti osoo barakaatuu san dhiisanii bareeda jedhanii as ol osoo hima dhiifneetiin kaaniinillee dalagni yookaan kaaniinillee dalagni rakkoo hin qabu. Wallahu aalam. Arkaanni salaataa 14 kanneen fakkaataa. Barnoota diinii keessanii haala bareedaa kanaan baratuudhaaf yuutuubii kana subscribe godhaa. Akkasuma tiiktookii illee Mujaahid Fillah ka jedhu hordofaatiin barnoota diinii hordofaa. Telegiraamii irratti illee Ataabduu Islaam Apologist ka jedhu jooyin godhaatiin hordofaa. Diinii keessan baradhaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naaf tura. Assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakaatuh.